sadi dubbisi maal jedhu. Okay. Akkana jedha. Sadi. Ifni ulfina Waaqayyoo isa irraan calaqqisa. Waaqayyo akkuma jirutti isaanii mul'ata. Dubbii isaa isa aangoo qabeessaanis waan uumame hundumaa ni baata. Inni cubbuutti qulleeffamuu erga argachiisee booddee ol gubbaa mirga isa surra qabeessa dhaqee ni taa'e. Ameen. Irraan deebi'a. Ifni ulfina Waaqayyoo isa irraan calaqqisa. Waaqayyo akkuma jirutti isaan ni mul'ata. Dubbii isaa isa aangoo qabeessaanis waan uumame hundumaa ni baata. Inni cubbuutti qulleeffamuu erga argachiisee booddee ol gubbaa mirga isa surra qabeessa dhaqee ni taa'e. Ameen. Haleluuyaa. Boqonnaa 10 lakkoofsa 30 akkas jedha. Maqaa Yesuusiin dubbisaa. Abbaan fi ani tokko isaaniin jedhee. Abbaan fi ani tokko isaaniin jedhee. Ameen. Bilbila galee jeeqaara. Bilookii godhite booda irraa kaasta. Maali daataa isaan fayyadama kanaaf dhaggeeffadhaa. Kiristoos bifa Waaqayyoo guutummaa. Bu'ii deebii waadaa. Bu'ii isii kukutaa jira. Bu'ii deebii. Maal godha ba'ee deebi'ee sodaataadhaa rakkisina. Yoo siif danda'amellee viidiyoo kee cufiitii ilaali. Maaliin tokko jarri kun amma fooyya'aadha. Okay. Tokkummaa waan isaan ittiin tokko ta'an hin barattaati dhaggeeffadhus eebbifame dhugaa. Itti fufi waada. Ibroota Qolaasaayis boqonnaan tokko lakkoofsi 15 macaafni keenya akkana jedha. Kiristoos bifa Waaqayyoo inni ijaan hin mul'anne nuyi kana fakkaata ittiin jechuu hin dandeenye sun karaan ittiin namatti mul'atedha jedha. Bifa Waaqayyoo inni ijaan hin mul'anne ittiin namatti mul'ata. Inni uumama hundumaa duras dhaalate ture. Wanti uumame isaan uumameen hun jedha Yohaannis immoo. Kanaaf tokko jenna nuyi Waaqayyummaa isaatiin uumuu isaatiin of mul'isuu isaatiin hojii hundumaa hojjechuu danda'uu isaatiin hundaa danda'uu isaatiin dabalata immoo sanarra kan darbe waan hundumaa gochuu danda'uu isaa hundaa beekuu isaa bara baraan jiraachuu isaatiin Waaqayyo wajjin tokko Yesuus Waaqayyummaa isaatiin. Ibroota boqonnaa tokko lakkoofsa 3 irratti immoo Waaqayyo guutummaa ulfina isaatiin isaan mul'ate. Guutummaa Waaqayyummaa isaatiin karaa Kiristoos mul'ate. Ibrooti boqonnaa tokko lakkoofsi 3 immoo guutummaa Waaqayyummaa isaatiin karaa Kiristoos mul'ate jedha. Guutummaa Waaqayyummaa isaatiin karaa Kiristoos. Guutummaa Waaqayyummaa isaatiin karaa Kiristoos. Yohaannis 10 lakkoofsa 30 irratti immoo aniif abbaan tokko jedhe Yesuus isan barsiisaa jira. Waan Quraanni jedhuun barsiisa miti. Isa macaafni jedhan barsiisa. Aniif abbaan tokko jedhe Yesuus tuqee baase. Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 30 irratti Waaqayyummaa isaaniitiin hundaa gochuu isaaniitiin bara baraan jiraachuu isaaniitiin uumuu isaaniitiin Yesuusii fi abbaan tokko. Inni Waaqayyo isa tokkicha, dhugaa isa tokkicha, karaa isa tokkicha, jireenya isa tokkicha. Kanaaf Kiristoos bifa Waaqayyo inni ijaan hin argamne ittiin nutti mul'ateedha uumama hundumaa duras dhalate. Inni bifa Waaqayyo ulfina Waaqayyo guutummaatti karaa inni ittiin of mul'ise guutummaa ulfina Waaqayyooti Kiristoos. Ameen. Guutummaa ulfina Waaqayyo. Inenna አንድ ነን ይላኩ Gurri afaan Oromoo afaan Oromoo dhagaan turre immoo isa paastee isa dookteriin barreesse kana dubbisa. Aandinan Kiristoos bifa Waaqayyoo inni ijaan hin mul'anne
ittiin nutti mul'ateedha. Uumama hundumaa duras dhalate inni uumaadha. Uumama miti uumaadha Yesuusii. Ulfinni Waaqayyoo guutummaatti kan ittiin mul'ate bifa Waaqayyoo, eenyummaa Waaqayyoo, guutummaa eenyummaa Waaqayyoo, Waaqayyoo isa guddaa, sagalee isa bara bara keessa ture, wanti hundumtuu ittiin ta'edha Yesuusii. Biroota boqonnaa 1:13 nutti hima. Yesuusiif abbaan tokko. Gooftaan baraaf jireenya keessa naa eebbisu. Kuni Tiriiniitiidha. Tiriiniitii. Nuyi warra immoo herrega baratu tokkoof tokko walitti dhee lamaaf tokko immoo walitti dhee sadii jechaa tureef kunnuun galu. Hafuura qulqulluudhaan yoo ta'e malee hafuura qulqulluudhaan isiniif aga lubbulloonni addana jala jirtan. Gooftaan garaa keessatti hafuura qulqulluudhaan dhangalaasu. Kanaaf Yesuus Kiristoos macaafa qulqulluun waa'ee Yesuus Kiristoos karaa ittiin abbaan of mul'isu, karaa ittiin Waaqayyo inni arganii du'an isa arganii jiraatan ta'e tokkicha nimmoo Yesuus Kiristoos isa foon uffatee nu gidduu buufate aarsaa ta'ee qalame akka inni ta'e macaafni nutti. Shanaffaaf isa dhuma. The power of prayer in his name. Aboo kadhannaa maqaa isaatiin kadhachuu keessa. Shanaffaan isinitti himaa jira. Inni jalqabaa jajjabeessuu Yesuus kenne, inni lammaffaa abdii Yesuus kenne. Tokkoffaa irratti jajjabina Yesuus kenne. Lammaffaa irratti abdii yookiin waada. Abdii Yesuus kenne. Sadaffaa irratti iddoo jireenyaa abdachiisu. Yesuus iddoo jireenyaa. Iddoo jireenyaa. Karaa tokkicha dhugaa tokkicha jireenya tokkicha. Sadaffaan. Karaa tokkicha dhugaa tokkicha jireenya tokkicha. Afuraffaan waa'ee of mul'isu abbaa. Arfaffaan karaa ittiin Waaqayyoo of mul'isu jettanii qabattaniitu. Lakkoofsa 7 kaasee haga 11, lakkoofsa 12 haga 14 humna kadhannaa maqaa isaatiin kadhachuu keessa jiru. Humna maqaa isaatiin kadhachuu keessa jiru. Humna kadhannaa maqaa isaatiin kadhachuu keessa. Humna maqaa isaatiin kadhachuu keessa jiru. Yesuus Kiristoos maqaa kamiin iyyuu kadhadhaan jedhu. Arras kadhanni keenya dogoggora ta'uu kan inni hin qabne nuyi maqaa Yesuusiin abbaa kadhanna. Yeroo kadhattan kanaan irraanfatinaa. Maqaa Yesuusis akka ittiin kadhannuuf nuuf kennameetiin abbaa kadhanna. Kutaa kana wajjin qayyabadhaa. Kutaalee kana ol duukaa isinitti meetanii ibsuutti deebi'a. Yohaannis 15:7 qabadhaa madiisaa. Itti darbina ganaa waan ta'eefi na dheekkamu. Lamaan mamee kaatti nama. Aga 14. 12 amma 14 jechuudha ammoo adumaa. Yohaannis 15:7 kaastanii qabadhaa nootii keessa irratti itti darbitaniis qayyabachuu qabdu waan ta'eefi. Saduraa Yohaannis 5:14. Efesoon 3. Saduraa Yohaannis 5:14. Efesoon 3 20 haga 21. Efesoon 3 20 haga 21. Edhaa kutaa kana lamaan nu dubbisaa gaasa tokko na dheekkamti yaaddeen koo. Maaliin maal nu dubbiftu seetan? Saduraa Yohaannis 5:14. Eeyyuu dubbisu. Saduraa Yohaannis 5:14. Eebbaan dubbisu. Efesoon 3 20 haga 21 immoo abbaan tokko dubbisaa. Inni kan biraan ka'e kutaa isa fuulduraatii iyyuu dhiisi. Kana lamaan dubbifan. Saduraa Yohaannis nan dubbisaa 5:14 akkas jedha. Akka fedha isaatti yoo isa kadhannee inni nuuf hin dhagaa. Akka kanatti isa hin amanannaa. Akka fedha isaatti yoo isa kadhannee inni nuuf hin dhagaa. Akka kanatti isa hin amanannaa. Reessa biragaa. Reebsi biragaa malee dubbiseera. Dhageenya waadaa. Dhugaa Waaqayyoon dhageenya. Ati dubbisi sagalee kee ol kaasa. Meeqan dubbifan? Saduraa Yohaannis. Isa duraa boqonnaa 5 irra saduudhaatti sanadha jechuudha. 5:14 dubbisaarti.
Ameen. Dhageessaa? Gaafa Akka fedha isaatti yoo isa kadhanne inni nuuf hin dhagaa. Ameen. Akka fedha isaatti yoo isa kadhanne inni nuuf hin dhagaa. Waan kadhanne sin argata. Akka fedha isaatti. Karaa Yesuus abbaa kadhanna siniin jedhe. Maqaa Yesuusiin abbaa kadhanna siniin jedhe. Mee Efesoon boqonnaa akka fedha isaatti yoo isa kadhanne inni nuuf hin dhagaa. Kanaaf kadhanni keenya isa jalqabaa fedha isaa ta'uu qaba. Isa lammaffaa immoo maqaa Yesuusiin kadhata nuyi kadhannu ta'uu qaba. Ameen. Maqaa Yesuusiin isa nuyi kadhannu. Gooftaan ayyaana isaa nuuf habaayisu. Fedha isaa isa jalqabaati. Fedha isaa erga beenne booda fudhachuuf yommuu kadhannu kadhanni keenya maqaa Yesuusiin abbaa kadhanna. Ameen. Kanaaf isa tun hojjetimmaa konkolaataa bitan raajota sobduu itti keessadde nan jiru inni nama Waaqayyo. Efesooniino eebbaan nu dubbisu. Akkana jedha. Inni humna isaa nu keessatti hojjetuun wanta nuyi kadhannuu fi wanta nuyi yaaduu dandeenyu hundumaa irraa safara malee caalchisee gochuu ni danda'a. Kanaafuu karaa Kiristoos Iyesuus waldaa kiristaanaa keessatti dhaloota hundumaa biratti bara baraan isaaf ookubaan haa ta'u. Ameen. Haleluuyaa. Irra deebi'a. Inni humna isaa nu keessatti hojjetuun wanta nuyi kadhannuuf wanta nuyi yaaduu dandeenyu hundumaa irraa safara malee caalchisee gochuu ni danda'a. Kanaaf karaa Kiristoos Iyesuus waldaa kiristaanaa keessatti dhaloota hundumaa biratti bara baraan isaaf ookubaan haa ta'u. Ameen. Waaw. Ameen. Karaa Kiristoos laammas karaa Kiristoos inni nuyi barbaannu yaannuuf karoorsinu gara rakkuu danda'a. Karaa Kiristoos immoo kadhanna. Ameen. Waaqayyo kadhata kana nu agarsiisu. Fedha isaa akka kadhanna. Karaa Kiristoos kadhata dhimma baasu. Effektiif neerii kadhachuu akka dandeenyu. Ameen. Warri utuun hojjetiin konkolaataa bitta namaan jedhan nu keessaa miti isaaniif nuyi tokko binee. Obboloonni keenya musliimaa. Warri utuun hojjetiin konkolaataa bittaa namaan jedhan hattuudha lafa isaan jiran naqa. Nuujin tokko bini isaan. Isaan warra Yesuus Kiristoos isaa badhaadhummaa lafarraa yookaan immoo handirreetii isa ta'e. Kiristoos isa sobaa warra lallabanii. Nu biran jiran warra akkeedhan. Edhaa maqaa Yesuus Kiristoosiin karaa Yesuus Kiristoos kadhatu. Hin fudhattu immoo nuun jedha Yesuus. Hin fudhattu. Akka fedhaaf jaalala isaatti waan isin kadhattan abbaan koo isiniif kenna. Haleluuyaa. Ameen. Kanaaf kuni barsiisa waa'ee doktiriinii barsiisa waa'ee dhugaa wangeelaa isaa Yesuus Kiristoosii akkamitti akka kadhannu akkamitti akka ergamnu nutti hime. Maal jedha seetanii? Kutaa kana keessatti miishiniitu jira ergamatu jira. Yes. Ani abbaa keessa abbaanis na keessa akka jiru na amana yookiin sababii hojiidhumaa kanumaaf na amana. Dhuguman isiniin jedha namni anatti amanu waan ani odeeffadhu hundumaa isin hojjetu. Ameen. Jedha kanammoo qabadha. Barsiisni sobaaf dogoggoraa jala waan jiruuf. Maal kan jedhu jira beektu? Yesuus caalaa hojjechuu dandeenya nuyi. Yesuus akkana nuun jedhee barsiisa ishee sobaa sanaaf deebii kenneen darbaas. Qabadha. As kan jiru jedhana. Miishinii dhala ergaman naddana jiru. Ergamni immoo tajaajila nuyi tajaajilu irraan caala. Ela gooftaan waa'ee abbaa barsiisaa jira. Gararraati ka'ee kan inni barsiisaa jiru waa'ee abbaati. Hojiin hojjechaa ture hojii abbaati. Fedha abbaati. Jaalala isaa dhaggeeffachaa jirtuni. Kanaafi Yesuus Kiristoos kaayyoo gara biyya lafaa dhufeef kaayyoo nama ta'eef hojjechaa jira. Ergama isaati Yesuusiif. Wanti inni gochaa jiru hundumtu. Wanta hojjedha kanarra caalaa hin hojjettu inni jedhu ergama malee tajaajila keenya wajjin miti. Seervisii miti. Miishiniif seervisii dhalaa ol bira qabadha.
yoo seetan akka iyyuu fi no caalaan hojjettu hedheera silaayyuu irra yaanaa sana miti irra yaanaa sana miti kan gooftaan asitti jechaa jiru ergama fudhadha akkan tajaajiletti fedha abbaa tajaajila akkan kadhadhetti fedha abbaa kadhadha akkan